airport irraa abbaan biyyaa dhufee Ameerikaa irraa simachuudhaaf as dhufnee namni waltumee saayibsiitii fi warreen hedduu jaalatti na dhiistee kuttee dhugaa. Nandarariin sakitiiti na danda'u. Ni mul'ata. Ni mul'ata ni. Bana keessan. عيد مبارك يا جماعة يا جماعة الخير بقى تجسم بقى سنين جاي ندمي تكتيتو أكم جرتان هم لبا guys, Eid Mubarak, bagat tigesani. Copying. Sabanto. Aka. Bread warna Kenya kam. Maki patni Kenya breada. Thank you so much. Durian fanna guyyaa dura duriani. Ati garuu jaarsan qabdu an jaarsan qabu. Jaarsa saayibatiyaa Ameerikaa irraa dhufa simachuudhaaf hin jira. Gizee hunda jaarsuma namaatiin jaarsuma saayibata kiyyaanii simadha. Sargi namaa nyaachuu malee kiyya hin nyaachisu hin jiru kiyya nyaachisu. Na amma ni waraabaan jechuu gizee isaa walitti maramanii taa'ee ilaala bakka maal godhe silaa. Keenyee eegu jirra kunu. Anasi fuda, wai na mana fuda meti. Ana tu nam jai. Ana ni jai ni male. Wai na mana. Na tam never. Na ni jai no romu kiya. Adi jar se biye faranji male infu ya. Kabiya faranji jiru male. Silama labo de bakatan. I don't like bakata. Akana gizeen jiru. Bakataan nan akka bakataan narratti hin kaane. Ani akkas jechuun barbaadeeti miti dogongora just. Bakata I love you so much. I love it bakata. Hedduu jaalatta. Antaataa hin danda'a. Okay. Mira keessaa bahi. Mira keessa hin jiru. Qamaan jira. Arra milkaantee jirta. Allah. Kumaadi bashan
jechaa jira. Naashi uffadhaa komantii keessan eessa jirtaa maatii koo? Eerpoortiin jira as ulaa Ameerikaa dura dhaabbannee jira. Gogoolumaan itti geenyu. Naashi maatii qartii. Aakiliyyaa akkam naga gamdaa jirta? Welcome to America. Ay, inshallah, inshallah. Yani would Jamila yeni konjo እንኳን አደረሰሽ የኔ ቆንጆ የኔ ማር ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? Isin akkamiin jirtan? Way kaleen argite. Isin akkamiin jirtan? Turayyaa akkam jirta? Bagatti sige. Guys, iddi akkam isin bira? Ana bira bakka iddi ida kobaati yezzana fata jechaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kobaati ye jechuudha. Amma durummaa qabda kan jettu kuni kottu be inshallah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sambu, koi sahib titin tiya. Isin dubbisti. Artisti da. Artisti gaaddisee Shamshaddin jedhamti. Yaa kilipii hedduu keetii badhaadhaa waliin dalagaa jirti. Achirraan immoo Kadir Martuu waliin sirba hedduu qabdi. Namni isiin beekne warra dhaloota amma kaleessa seenaa Oromoo bare qofa malee namni seenaa Oromoo sirriitti beeku isiin beeka. Kottu. Hey. Gaaddu jedhamti gaaddisee. Akkami gaadduye? Akkami gammachuun? Ganaadha kaa'ite. Akkasi kunuuti xarafa qabdanii dubbii akkam fiine? Gaaddu jechuun namni gaa'isiin beekni jira jee yaadu. Salaam jeen gaadduye. Gaaddu jirta ruubii sin jecha jira. Akkam gaaddu yaa laala amma warra seenaa Oromoo beekuun hundi si dubbisaa jira. Warra kaleessa hin barini amma beekte. Warri kaleessa seenaa baree beekuu hin danda'u. Warra garuu sirriitti waa'ee Oromoo beeku namni isiin beekne ni jira jee yaa'uudha. Nama cimtuu turte. Amma garuu ana cimsaa jirti. Power. Anna akkasi. Ingeenyisa. Gaaddisee beekaa. Artisti gaaddisee Shamshaddin. Gaaddu teenyaa. Nagiyaa paralaa. Wajjin turtan yaa saayibaaf isiin qabaa. Nama hedduu jaaladhuu fi hedduu kabaju. Hedduu jaaladhaani. Amma wallee ajaa'ibaa qabattee akka duraanitti akka durii siisanitti deebi'aa jirti. Ni dhufti amma hundi keessanuu
warri gaaddu jaalattanii warri gaaddu dinqisiifatan gaadduun akka duraanitti deemti dandamii laalii sirba isii kan kadirri martu waliin walliste ati jaala hin beektu barmaati jaalin beekaa bar kamijaa jirma ande asirratti isin gorsaa jaalala nama jaalalaati waliin hin jira bar saahiba jaalalaatiin qaban jaalala beeku ganaadhaan mallee eessa deemaa jirtanii abbaa warraa isii eegaa jirra eerpoortii jirra akkas simachuudhaaf keenya eegu jirra وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد مبارك لولو كذا جرتا Cairo sorry isaan Cairo sirriitti barreessin ayno sirriitti baanaan dogongoremu isaa sirriitti barreessin shugguxi yes abiyyo akkam jirta isuyyee jirta gaaddisee isin jechaa jiran shugguxi bagatti sigee baga olumaan itti lugee baga olumaan irra geenye geenye isaa maal jechuu kun immoo kottu bee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ريكيتشو أكم جرتا ريكيتشو جرتا جال لبانني ويال في نسا انت بكر غفصة تسا أنا فولي كلاني جاللا ساقلين يا كمي artisti okay Maki karaa keessaan si dubbisa. Maaliif na dubbistaa? Sumarra na dubbisi. Sasaan na fuudhee galaanni jaalalaa bishaan bakuun beeku. Sagaleen dhagabamtee jirtu garuu. Baga olumaan nuti geenye follow deebisii follow. Ashii riqichoo. Siif deebisee jira riqichoo keenya. Sagaleen tee boo'ichaaf hin taatu. Dhugaadha. Gaaddisee inni qabdi tiktookii feenuu koo. Feenuu koo jaati sarchi godhaa. Gaaddiseen bakka jechuun akka ajaa'iba qabdi. Seenaatti ilaala. Ashee. Maaksha yes. Sagaleen tee boo'ichaaf hin taatu naan jee ati wallee baasi sagaleen tee bareeddudha naan hin jenni. Irra deeboo guuta kamee. Maal ture walleen? Ni jaalalaa. Tasa ana fuudhee galaanni jaalalaa bishaan jakuun beeku. Ni maaltu naa mala. Kana jaalala akkam taatan akkam isin nyaatan sagaleen tii tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaan immoo sirba jaalaatuun baasu sirba qabsootuun baasa sirbi qabsoo immoo sagaleen barbaadu itti yoo baastee walumaa ta'a qabsoo taanaa cabsi wanti
Garuu amma kana booda waan itti cabsii waan jiru natti fakkaatu bara. Hai sagalee xiyyaammaa siin balaaleffatina. Hai. Boo'ichaa min taatu ara mooraalii xiyyaa. Ara ta'ammoo ta'a. Dandamilaalii dandamtee moo akkamisa walleen sun walleen teessun. Mee walli si gaatika. Dandamilaal garuu ankanin jiru gaadduyyee siifi ka jirmartuuti miti dandamilaalii ka wallistan. Maaliif dandamilaalii maal dandama garuu? Ndee dandamilaalii jettanii bar maalinni wanni dandama? Dandamteene jettee bar maalinni jira naangalli. Okay. Fincilaan burraa keemu. Aboo ati nama guddaan na bira jira qoy nama guddaan na bira jira ilillee akkanaan kanniin. Hello. Irraan deebiin amma booda waan akkanaa. Hai maali? Koppiliink godha. Koppiliink. Taap godha gisee mana kana seentan akka tiktaakiin keenya nu jiraan gubanne jechuudha. Wanti yaa bareedduu koo thank you so much. Thank you habibti. Ati afaan Oromoo Harargee guyyaa keessaa baratte moo afaan Oromoo kan Harargee guyyaa keessaa baratte moo naan jee maal jechuu fedhe? Ani qabsooftuudha miti. Maal jechuudha? Afaan kun kan inni haasa'u jiru sii galamoo siin gadhi isinii galamoo isiniin galu afaan inni dubbachuu jiru. Loqootni biyya fedhe haa ta'u garuu isinii galamoo isiniin galu. Isinii galamoo isiniin galu Oromoo. Dandamilaanii dandamtee moo nuuf galaa bakka fedhu loqotaa haa ta'u fedhu Arsii haa ta'u fedhu Booranaa haa ta'u biyya fedhe haa ta'u maal Oromoo. Warra gooxiidhaa dabadaashi ka fedhe haasa'u loqota fedhe haasa'u ani Oromoodha. Nuuf galaa sirriitti nuuf galaa namni akka keetii afaan Oromoo dubbatu ni jira. Yes of course faranjiin yes. Tara yani kondo. Ummanni mana kana waraqaa qabu ni achi datti jechuudha. Waraqaa barreeffamee adaaba. Eessa jirta? Airportii jira. Warra gandummaatu akkasii. Yaa warra gandaatti akkas jira. Afaan kan Oromooti malee afaan Oromoo jennee qabsoofne malee kan Harargee kan Arsii jenneeti miti. Akkasitti wal yaa gallo okay? Afaanuma bakka akkasuma jee yaada. Afaan Oromoodha. Hundee Oromummaa afaan Oromoo. የተወለድሽ ለምን ያስፈልጋል? ኮፒሊንግ ወጥቲ yes walirraa fagaanne kunoo duddaa garaataani natti dhiiste deemtatus seenaa garaa baane achi buuteen kee dhabame nagarwaare bareedduu wal jaalachaa wal dhabnaare akkamitti wal dhabnaare gaadduutiyaa qash yes. Oh ho 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 ho. Banaakachuu koppiliin godha.